Hawaalaa yookiin gabaa gurraachaa akkasumallee bilaak maarketii kan jennu jechuudha. Guyyaan har'aa Oktooberii 1 baatii 10/2024 jechuudha. Guyyaa har'aa ani isinii qabadhee dhufe biyyoota sharafni irra jiran har'aa kanan gooygilii irraa argachuu danda'e isiniif himuu danda'u. Biyyoota Dubaay Diraam, Saawudii Riyaal, Chaayinaa Heewaan, Kaatar Riyaal, Ijipshaan Paawundi, Yemen Riyaal, Suudiin Kiroon, Israa'el Shiqel, Indiyaan Ruupii, Paawundi Sterling, Kuweet Diinaar, Joordaan Diinaar, Bahrein Diinaar, Awustiraaliyan Doolaar, Oomaan Riyaal, Kanaadaa Doolaar, Turkii Riilee, Swiss Firankii, Yuuroo, Ameerikaa Doolaaridha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkasumas immoo obboloota koo na hordofaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na hordofaa jirtan nagaan isiniif haa ta'u lafaaf bakka jirtan isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa jechuudha Oktooberii 1 har'aa baatii 10ffaa keessa jirra jechuudha. Sharafni guyyaa har'aa maal fakkaata karaa gabaa gurraacha yookiin immoo bilaak maarketii isinii qabadheen dhufeetiin jira. Egaa hordoftoonni kiyya immoo warri haaraa gara mana kootti dhuftan laayik gochuun sheer sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumallee immoo egaa biyyoota ani har'a isinii qabadhee dhufe isinii himeen jira. Ameerikaa doolaarirraa isiniin ka'a. Guyyaa har'aa Ameerikaan doolaarri tokko 132.77 oolee jira. Inni xaanu yuuroodha. Yuuroon tokko Ameerikaa irratti jechuudha. Namoonni cheek gochuu barbaadan namoonni iskiriinshuut gootanii gooygilii irraa sarchi gootanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Iskiriinshuutii irra isiniin ka'a. Guyyaa waliin ilaallaa guyyaan tokko akka ta'e guyyaan har'aa jechuudha. Guyyaadha yoo sarchi gootan malee daqiiqaa sekendii keessatti sharafni gar malee takka gadi bu'a takka ol baha takka jijjiirama jechuudha. Daqiiqaa keessatti maaliif laayivii hojjetu jechuudha isaan. Laayivii irra jiru waan ta'eef hin jijjiirama. Isin immoo guyyaaf saayitii yoo qabattan malee waliin isin ta'uu danda'a jechuudha. Guyyaa wajjiniin dhaqxanii sarchi gootanii ilaaluu ni dandeessu. Iskiriinshuutii irra ilaalladha guyyaa isaa wajjin. Akkasumallee inni itti aanu yuuroodha jechuudha. Yuuroon tokko 147.67 oolee jira. Inni itti aanu immoo Swiss Firankiidha. Swiss Firankiin tokko 156.69 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko 3.88 oolee jira. Akkasumallee Kanaadaa Doolaaridha. Kanaadaa Doolaarri tokko guyyaa har'aa 98.20 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyan Doolaaridha. Awustiraaliyan Doolaarri tokko 91.82 oolee jira. Sharafni biyyoota kamiyyuu jechuudha gadi qaqannasaa ufeetiin jira. Maaliif akka ta'e hin beeku biyyi ol ka'e tokkollee hin jiru gadi qaqannasaa ufee saantimallee tokkollee ta'a malee hundisaa gadi qaqannasaa jira jechuudha. Samoona kana keessa baay'ee ol ka'aa han jiru hin jiru han ol dabalaa jiru hin jiru han gadi qannasaa jiru malee jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko 345.18 oolee jira. Inni itti aanu immoo Paawundi Sterlingiidha. Paawundi Sterlingiin tokko 177.30 oolee jira. Akkasumallee Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko 434.67 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaariidha. Joordaan Diinaarri tokko 187.46 oolee jira. Akkasumallee Bahrein Diinaaridha. Bahrein Diinaarri tokko 352.66 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko 36.17 oolee jira. Innillee saantiba ta'a malee gadi qannasee jira jechuudha. Akkasumallee atamma 36 jette waan ta'eef daldaloonni immoo 36 nuun erganii jettu. Fakkeenya amma 36 yoo ta'e daldaloonni yoo baay'ate tokko 33 si erguu danda'a. Tokko 32 si erguu danda'a.
tokko 31 si erguu danda'a. Fakkeenyaaf daldaalonni hundi tokko miti jechuudha. Namni 50 ta'e anataa 50 sitti himu jechuudha. Tokko sumunii irra buusa, tokko adii irraa qannasa, tokko birrii irra buusa, tokko birrii irraa qannasa. Kanaaf yoo akkam ta'e birrii 4 ol qannasu jechuudha. Waan nama Itiyoo bilaak maarketii irra aqxanii sarchi gootan irra yoo akkam baay'ate birrii 4 irraa qannasu. Isuma birattiyyuu daldaalonni adda addaa waliin adda adda isaanumtuu jechuudha. Isaanumtuu daldaalumtuu asaan adda addaa jechuudha. Tokko homaan jiru giddu galeessa si harkaa fuudhu. Tokko immoo garmalee gadi cabsee eessa baashee dhaqxi jaallattu natti laatti siin jee sirraa cabsaa jechuudha. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko akka Itiyoo bilaak maarketiin ibsutti 35.42 jechuudha. Garuu namoonni Saawud Arabiyaa jirtan yeroo daldalaa gaafattan waa'ee sharafaan nu galuu dide warri jettan warra haaraa taataniif dubbachaa jira. Warra chaanaala kiyyaaf haaraa taatan jechuudha. Warri haaraa taatan yeroo hundumaa ifa godheen isinii hima jechuudha. 35 yoon jee amma daldala wajjin walii galuu dhiisuu dandeessu. Isaan immoo haga baay'ina keessi gaafatu baay'ina birrii kee jechuudha. Birrii tokko tokkoon siifin shallagan isaan. Jumlaa abbaa 10 abbaa 5 abbaa 100 kan jiru jechuudha. Innaa birriin kee baay'ee yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf 5,000 ol yoo qabaatte fakkeenya yoo 6,000 qabaatte guyyaa har'aa akkamiin herregatta 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31 herregatta jechuudha. 31 herregattaa jechuudha. Akkasuma immoo namoonni birriin keessan xiqqaa ta'e 3,000 2,000 akkasumallee hanga 500 warri qabdan jechuudha. Fakkeenya 2,000 yoo qabaatte 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31.50 jettee kaalkuleeta jala galtee herregachuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa viidiyoo irra deddeebi'ee kan ani isinii ejjedhu jechuudha. Akka isinii galuuf je'etaniin maaliif ijoollee baay'een herrega irratti baay'ee mi'amaa jirtu jechuudha. Maaliif yoo jettan waan isin herregattaniif waan isaan isin jedhan immoo tokko miti jechuudha. Isin shawwaduu danda'u. Akkasuma immoo birrii baay'ee adii tokko garaagarummaan birrii baay'ee fi birrii xiqqoo adii tokko qofadha jechuudha. Inni baay'ee qabu 31 ergata, inni xiqqoo qabu immoo 31.50 ergata jechuudha. Garaagarummaa adii tokkoof jettaniitu immoo birrii maallaqa baay'ee namatti laatiin jechuudha nama hin beeknetti. Maaliif qaalessinee sii ergina jedhanii amma fakkeenya 6,000 7,000 hanga 10,000 takkaan itti laattinna bilbila kee bilook sirraa godhanii baduu danda'u jechuudha. Tokko nama suura isaan beekne, lammaffaa nama ID hin qabne jechuudha. ID keessumaa namoonni mana dhufanii seen irraa fuudhan jechuudha. Dhugaa gaarii miti jedhee yaada. Maaliif yoo jettan nama sana waan ittiin qabattu hin qabdu mana dhufeessa si harkaa fuudhu. Otoo ID qabaate illee ID sanaatiin araba gaarii bira yoo jiraatte araboonni sun nama gaarii yoo ta'an deemanii si qabsiisuu danda'u, irratti biloo gochuu danda'u akkaawunticha sana jechuudha. Akkaawuntiin sun immoo nama akkaawuntii yeroo isinii ergan immoo akkaawuntii sana suura guutuu isaa kaasanii maqaa adireesii qaqqaba miti isa wajjin warra isinii erganitti irra bareedaa jedhee yaada. Warri akkas qaamaan itti laattan irra sarraafaa irratti laattantu irra namatti tola jedhee yaada. Akkasumallee inni itti aanu chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaaniin tokko 18.90 olee jira. Inni itti aanu Kaataar Riyaalidha. Kaataar Riyaalli tokko guyyaa har'aa 35.90 olee jira. Akkasumallee Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko 2.75 olee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko 0.53 olee jira. Inni itti aanu Turkii Suudiin Kirooniidha. Suudiin Kiroon tokko 13.4 olee jira. Inni itti aanu Israa'el Shiqil. Israa'el Shiqiliin tokko 35.73 olee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiidha. Indiyaan Ruuppiin tokko 1.58 olee jira. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota kiyyaa tarii sagaleen koo gadi je'eera ta'e dhiifama naa godhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Laayik gochuu hin dagatinaa.